obboleettii kee barbaada na amani haadha kottan gagadhe awwaana qabe dhiisee sin beeku inni sus amma laa tikeetti kutadheen gara biyyaa gala biyyarraa Saudi Arabiyaa deemelli ko Ramadana Saudi Arabiyaa tan qaba wallahi dhiigni mucaa kanaan dhokoto akka waan hundi jaraa dhumanii tallaalaa akka waan shamarran biyya Arabaa guutuun dhumanii tallaalaa jira guyyaa gaddaati kun hin bahu taanaan annan deema imbaasii dhaqee waan akka kootiin ziyaaraan naqa imbaasii dhaqee tan imbaasii riyaadii wajjin qaalittii kana barbaada jechuudha. Ijoollee Oromoo kaasee bira jiraachuuniif bilbilaan waammachuun tokko miti. Ijoolleen Riyaad qophaa'an eegaa. Ijoolleen Riyaad wallaahi wa billaahi rabbi Ramadaanaan nan gahin. Mucaan kun hin himtu taanaan guyyaa 4-5 booda reefi mucaa kanaan argamu taanaan hundi keessa waraabbadha lafa kaadha. Saudi Arabiyaan deemaa an guyyaa lamaan booda biyya kanan gadhiisaan. Guyyaa lama tuunee gara. Guyyaa lamaan booda imalli koo gara biyyaatti biyyarraa biizaa fixadhee Riyaadi na amanaa kakadhee mitiyan jedhee iyyuu nan godha. Nan deema yookiin wajjin hin ajjeefamanis yookiin mucaan kun lubbuun baate yookiin du'aa si argeen dhufa jechuudha. Malee dhokochuu amma koo waa birqii taanaan miti kanaan iyyaa jiruan. Shamarran hin duuti een duuti. Rabbumatti itti fuudhee bakkuma argetti duuti. Garuu reenfi gurguramuun reenfi dhokochuun hin danda'amu kun arginee qabbarraadha. Amma sii galee obboleessa koo. Hin ajjeefte jedhaan jiru. Hin ajjeesifte jedhaan jiru. Makiinaatti ittiin garagale yookiin asirreessan diraamichi nyaatu diraamichi nuun liqinfamu asirraa dhageesse diraamichi kun jaran baase. Kushiinaa keessatti buttaa gaasiitti xaaxa'eenitu jiru. Madaamii fooqii irraa darbatteenitu jiru. Utuu wanti beeka jiru makiinaatti fana. Kun teetti rakkoo keessa jiraattes himadhu. Adii fi adii yoo himatte xiqqashoo takka yoo ifaatti ibsiteef nuuf gala jechuun nuti heddummeessinee ilaalla biyyoota Arabaa sirri beeyna soo kanaaf nama siif goona yoo atis karaa akkasitti obboleessi keenya mubeen yoo akkasitti dandeessee karaa saniin carraaqii sanitti tattaafattes nutis waan dandeenyu sibira jirra jechuudha. Karaa maallaqaatiin, karaa yaadaatiin, karaa isa nama sii godhuutiin, karaa simannaa achi keessatti namni akkasii sibira dhaabbatu godhuutiin tattaafinnaa dandeenyu cufaan sibira jirra jechuudha. Karaa ittiin safaaraa biyyattii saniitillee ijoolleen itti si dhiyeessituu fi ittiin si gargaartu siif goonaa jechuudha bilbila gama keessaatiin. So si wajjin barbaannee si wajjin mul'isuudhaaf qophiidha. Saniifuu obboleettii atis yoo ammoo dhiiga gurgurachuu kabarattee jiraatu taate tiruu maal kalee ijoollee teenyaa yoo nyaachaa jiraachuu turte taate galiin achirraa harkattu yoo achitti maal maqaan isaa naannoo Amaaraa keessatti waa godhadheetiin achi galee Amaara ta'e achiin jiraadhaa. Afaan kiyya Amaara jaarsi kiyya Amaara kajattee yaadu taate lakkii hin dandeessu ni mul'atta si baafna soo saniifuu wanni ati gochuu jirtu gocha badaadhaa jechuudha. Ammoo yoo rakkattee jiraatte rakkoo san keessa si baafnee si gargaaruudhaaf qophiidha. Ammoo yoon kaan yeroon san dabree jira jechuudha. Yeroon arraan tana dhiiga Oromoo kalee Oromoo wanna ulfina dhalaa Oromoo gurguratanii ittiin jiraatan dabree jira jechuudha. Ammaa miti san. It beliefs in Jan. Yaanni burkaan kaayee sirriidha. Milkeetillee callisii wanni godhamuu qabu furmaata fi bilisummaanis yeroonis milkiinis hundi keessa milkiinis akka warqiinis furmaata argattu akka kan duute yookaan dhabamtee dhamtu obboleettiin teenyaanis furmaata argattu garee tokko keessatti mari'atame gara furmaataa deemuudha. Akka ol baatee dubbattu karaa maatiitiin amansiisuu yaaluudha. Gara gochaatti jiruuf immoo itti gaafatamummaa eenyutu deemuu qaba waan kana jala bu'ee horma keessan cimsanii qabamuu qabaa jechuudha. Asirratti haasofnee gadi bu'uun gatiin qabu. Gara gochaatti haa jijjiiramuu bilbila walii keessanii kan maatii warqeetis kan mucayyoo dhabamte jedhamus hunduu walitti dhufu. Sanduuba garuu rakkoo ijoollee 5-10 oltu dawwaan jaanja'ee jira. Hedduutu dhabamaa maratamu keessan mari'adhaa eekkamsa dhiisaa, arrabsoo dhiisaa, jibbiisa dhiisaa akkas walgoonaa dhiisaa. Hunda keenya ilaallata. Dhimmi warqees dhimmi mucayyoo rakkoo keessa jirtus ijoollee dawwaan jaanjeffamtee gudeedamaa ulfarraa baasaa ajjeefamaa jirtus hunda keenyaafuu obboleeyyanii qixa tokko ilaalla hundaa. Qixa sana dubbii tokko dhiisaa aga dhumaatti deemudha. Lachuu barbaadudha. Warqee amansiisuun maatii yaala. Ijoolleen achi keessa ta'anii bilbila nu ergan jiru. Rakkina keessa jiran jiru. Mana ijaazaa keessatti namni kun itti taphataa jiru. Akkatti dubbatan dhabanii sodaachaa jiran. Kan sandaaf haraa'uu deengadda galtee waggaa lamatti taphataa ture jirti. Kan deengaddu moo ulfa ji'a 4 irraa baasutti miidhamte jirti.
ijoollee hedduutti taphataa jira namni kun. Warqumtuu waan ittiin jaanjofte jiraachuu mara. Goorganama immoo warqeen icciitii baaftee dhabamsiisuu danda'a namichi kun. Ishummaanuu isa jalaa bahuudhaaf ol baatee haa dubbattu. Akka dubbattu immoo maatiin amansiisa. Furmaanni dhumaa eenyutu waan kanaa gadhumaa hordofaa. Dinagdee barbaachifnaan akkaataa mallaqni godhamu nama itti godhuudhaaf keessan mari'adhaadha. Mubaarakis yeroo kenniifitu keessa waasappii hidhaati irratti mari'adhaa. Kanumaan jechuu barbaadaa burqaa guddaa galatuun yaada furmaatatti deebi'uudha dheekkamsa keessaa baanee bor waan yakka ta'u bor waan dubbii ta'u jecha gassi irratti dubbatan addaa darbachuun seenaa fi seerafillee nama gaafachiisa. Kanuma galatooma. Dhuguma laaltufa yaadni kee sirriidha galatoomi obboleessa kiyya qaali. Yaadni kun yaada sirriidha mubee akkuma jenne goona. Maaliif jennaan namni waan hedduu rakkachuu danda'a. Sigalee namni yoo rakkina ofiin himatiin immoo namni nama gargaaruu hin danda'u wanni isin beekuu qabdan. Warra jala jirtanis fageenya isin haa ta'u kun. Gaafa rakkoon isinirra ga'ee rakkattanii rakkoo keessa jiraattan akkuma taatanii rakkoo keessa yoo himattan qofa kan namni isin gargaaruu danda'u rabbillee kan isin baasuu danda'u yoo rakkina kee baastee himatte. Agartee rakkina san keessa teessee yoo rakkina irratti rakkina dalagaa bulta kan ta'e isiinillee gaarii miti maatii keefillee eenyumaaf iyyuu gaarii miti. So kana waan ta'eef nama itti mammalee itti hidhan. Ni galee amma dandeessan itti maartanii erga gaddaa itti maa jirra nullee akka danda'amu yaalaa jirra. Yoo wanti kuni akka nuti deemnu kanatti hin ta'u ta'e gara tarkaanfii fudhachuutti nama oofaa jechuudha. Gaaf sana biyyis namnis nutti ilaaluu jechuudha. Wanni isin hubachuu qabda. So Tarkaanfiin sun barbilisummaa tarkaanfii furmaataati bar intalli maskara moo eenyu dhamta moggaa lamaaf itti taphataa jiru namni kun jira. Sirriidha tarkaanfuma furmaataan siin jechuu jira laal. Tarkaanfuma gara furmaatatti deemaa nama haaree jira dura wakiila keessa waan galii. Girmaa Lokeeshinii isaa nuu kennamee jira ijoolleen baramma. Lokeeshinii isaan jira bilbilli isaa jira suuraan isaa jira iddoon dhaloota isaa himamee jira ijoollee sadii qabaachuun himamee jira jireenyi isaa dabara biraan ta'u dhaloonni isaa ta'u. Tufa isallee na ergi kara keessatti na ergi waan hundumaa. Girmaa soorii galchi mubee dhiifama. Girmaa soorii isa dhufa na galchaa. Ijoolleen amma baasedha. Mindaa isaanii waggaa lama waggaa sadii fayyadamaa ture. Kan ajjeefamanii gatames hin jira. Namichi kun karaa bishaanitti deebi'a yeroo baay'ee qabaatadha. Duniyaa qabaa. Akkatti ijoolletti taphataa jira. Aga dhumaa yoo itti gootan sifaana jirraa mana jaazaa isaa keessa jirraa itti ijoollee baay'een. Kana gochuuf immoo eenyutu achi deemee namicha kana to'ata. Eenyu godhuu qabna. Jecha gochatti jijjiiruudhaaf nama san qabsiisudha. Nama qabuudha. Nama deemuu sanii diinagdee maal si barbaachisa akkamitti deemuu qaba furmaata dhumaa barbaada yaada qalbii barbaada. Kana gochatti jijjiiraa maatiin warqees kan mucayyoo tanas wajjin haasaa maal gochuu qabna akkamitti galfachuu qabna. Tunis obboleettitiyya tunis obboleettitiyya. Anaaf hunduu walqixa.